waaqayyoof galanni haa ta'u. Namoota barumsa jalqabamee jiru jechuunis kennaa tolaa garuu kan gitan qabne isa jedhu kana duukaa buutanii xiyyeeffattanii dhaggeeffachaas itti dhimma ba'aa jirtan waaqayyo sinaa eebbisu. Sin jaalladheen sinitti lallabaa yookiin immoo sin barsiisa. Ergamaaf dirqama naa kenname dhalootaan akkan ga'u waaqayyo natti kenne waan ta'eef laphee koo guutuu sin jaalladheetaniin sagalee kana akka dhageessaniif hamma dandeettii koo gatii baasee waa'ee lallaba kanatti otoo hin ta'in yookiin immoo fayyina kanatti otoo hin ta'in fayyinni kun Yesuustu gatii baasee garuu wanni kun iddoo akka ga'u namoota bira akka ga'u hamma dandeettii koo gatii baasee kadhanaanis haa ta'u qophiidhaan haala biraatiinis haa ta'u akka itti dhimma baataniif dhama'aan jira. Kun immoo sin jaallachuu koorraa kan ka'edha. Akkasumas dirqamaaf ergama wangeelaa natti kennamedha. Phaawulos akkas jedha, yooniin wangeela lallabuudhaa baadhe anaaf wayyoo, sababiinsaa gooftaatu barbaadee natti kenne. Kuni ergamaaf dirqama koo isa jaalalaati jedha. Anis kanuma. Kanaaf dhaloonni sin jaalladhee siniif gadhiisu kun eessayyuu jiraadhaa, biyya keessa jiraadhaa, biyya ala jiraadhaa, amanaa tahaa amanaan ta'inaa, eessayyuu jiraadhaa, sagaleen kun dhimma sinii baasa. Keessumaa inni amma dubbachaa jirru kun dhimma sinii baasa. Kennaa tolaa kan laatu waaqayyodha. Kennaa gitan qabne kan laatu waaqayyodha. Kufaatii ilma namaa duraa fi kufaatii ilma namaa booddee waaqayyo kennaa gurguddaa ilma namaaf laateera. Yoo akka kennaatti ilaalle ilmuma namaa kana waaqayyo gaafa uumu kan inni jireenya laateefi toladha. Jireenya uumakaan wajjin tokko miti. Jireenya uumama kaanii wajjin tokko miti uumamni namaa. Sababiinsaa fakkaattii fi simboosaattidha waaqayyo fakkeessee uume. Ayyaanatti uwwiseetu uume, ulfinatti uwwiseetu uume, akka bara baraan jiraatu immoo uume. Ufittaansee immoo sakaa'e taayitaa laatee fi uumama uume hundumaa irratti aboo laatee fi ulfina laatee fi iddoo jireenyaa addaa laatee fi kabaja laatee fi guyyaa guyyaatti isa wajjiniin dudubbachuu haasa'uu karoora baasuu fi karoora laachuu fi barbaade waaqayyo. Kanaaf jaalala guddaa agarsiise ilma namaatti, kennaa addaati laatee fi ilma namaaf. Haa ta'u ilmi namaa kennaa sana ofirratti hin eegne, abboommii waaqayyo sarara jaalalaa isa ta'e waaqayyo salaatee fi sana cabseetu iddoo ulfinaatii baafame, ari'ame. Haa ta'u waaqayyo akkuma dubbate sana, akkuma kakuu gale sana ilma namaa bade sana akka badetti gatee dhiisuu hin barbaanne, iddootti deebisuu barbaade. Iddootti deebisuuf immoo waaqayyo kufaatii ilma namaa booddee ammas kennaa gurguddaa, kennaa gitan qabne, kennaa tola ta'e laachuufi jalqabe ilma namaa. Abaaramee biyya lafaa, abaaramee dhaloota, abaaramee uumama abaarsise kanaaf ilma namaa barbaade du'a jala uf gashe kanaaf erga jannata keessaa ari'amee balballitti cufamee booddees waaqayyo yommuu inni kakuu galuu fi arginaasa kana kutaa biraa keessatti dubbanneerra. Kennaan inni dhuma inni gitan qabne waaqayyo laate kennaa jaalalaati jennee kutaa arfaffaa keessatti ilaalleerra. Inni har'aa kutaa shanaffaadha. Akkuma kutaa arfaffaa keessatti dubbadhe xiyyeeffannaatiin dhaggeeffatamuun irra jira. Kennaan jaalalaa kun kennaa dhumaati ilma namaaf. Kennaa isa xumuraati ilma namaaf. Waaqayyo kennaa kana booddee kennaa kennu, kennaa kana caalu hin qabu waaqayyo. Kennaan kun immoo isa kakuu ta'ee dubartittiidhaaf laatame, sanyiin kee mataa bofichaa gadi tume isa jedhame abboota amantii gurguddoottis afaan waaqayyootiin isa dubbatame, raajotaanis isa dubbatame, ilma waaqayyo jiraataa, masii jiraataa, mataa fayyinaa isa ta'edha. Waaqayyo kennaa godhee nuu laate. Kutaa arfaffaa keessatti ilaalleerraa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallate, jaallachuusaa immoo ilma isaa tokkicha laachuusaatiin mul'ise. Inni laatame ilmi waaqayyo jiraataa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos immoo lubbuu isaa laachuutiin jaalala isaa mul'ise. Kennaa tolaa, kennaa gatii jabeessa godheetu ilma namaaf fannoo irratti uf laate.
Isa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 12 irratti ilaalleerra. Egaa kennaa kana maaliif laate Waaqayyo isa jedhu laallarra. Kutaalee sadiitu jira isa kana wajjiniin. Kutaalee kana keessatti kennaa kana maaliif laate? Kennaa jaalalaa kana Waaqayyo maaliif laate? Inni tokkoffaan furii ilma namaa akka ta'uudhaaf, furii ilma namaa akka ta'uudhaaf Waaqayyo kennaa jaalalaa isa ta'e ilma isaa kana laate. Ilmi namaa cubbuu jala galeera. Hidhaa jalaa ba'uu hin dandeenye, hidhaa seexanaa keessa galeera, hidhaa du'aa keessa galeera, waanjoo salphinaa keessa galeera, waanjoo abaarsaa keessa galeera. Hin uf gashe malee uf baasuu hin dandeenye. Jala uf gashe malee jala uf baasuu hin dandeenye. Ufirratti moosise malee ufirraa darbachuu hin dandeenye. Dabarsee uf kenne malee achi jalaa immoo birmaduu ba'uu hin dandeenye. Kanaaf kennaan kun ilmi namaa akka ittiin furamuufidha kan inni kenname. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 amma 21tti gaafa ilaallu isa kana arganna. Hin dubbisna akkas jedha. Akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbee isa waa'ee hin baafne sanaa jala wanta badu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu hin beektu. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gatii jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabee gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Karaa isaa isin immoo Waaqayyo isa du'aa kaase keessatti ulfinnis kennameefiitti warra amanan taataniittu. Akkasumas amantiin keessanii fi abdiin keessan Waaqayyotti jabaachuu isaatii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiiga mudaa hin qabneen, akka hoolaa mudaa hin qabne, dhiiga mudaa hin qabneen fayyitanii. Isa kan abboota keessanii warqeef birriidhaan namni nama ooshatu, namni waa ooshatu, waan qabame tokko furii baafatu miti. Kan isin furamtan, cubbuu jalaa kan isin furamtan, du'a jalaa kan isin furamtan, garbummaa seexanaa jalaa dhiiga ilma Waaqayyo jiraataa isa mudaa hin qabne, isa iddoo buusas fakkaattis dorgommees tilmaamas hin qabne, isa gatiidhaan hin argamne, isa akkasumatti jaalalaan Waaqayyo abbaanis isiniif laate, ilmis uf isiniif laate sanaan furamtaniittu. Furamtaniittu. Amma warra furamtanidha, warra bilisa baatanidha, warra Waaqayyotti amantanidha. Gaafa barrisaa ga'u isiniif jedheetu mul'ate kennaan jaalalaa kun. Isiniif jedheetu argame kennaan jaalalaa kun. Amma furamtaniittu. Haleluuyaa. Namni kana dhageessu, namni sagalee kana duukaa bu'aa jirtu, waan si qabe jalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin furame. Sababiinsaa dhiigni Yesuus Kiristoos dhiiga furiiti. Aarsaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti raawwate aarsaa furuu danda'udha. Aarsaa waan hiikamuu hin dandeenye irraa hiikuu danda'udha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubarraa haa ta'u, cubburraa haa ta'u, suusii adda addaarraa haa ta'u, sodaarraa haa ta'u, hiyyumarraa haa ta'u, gadadoorraa haa ta'u, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin furamin jedha. Laardoonsa tiijana rabadana labadiya. Inni lammaffaan maaliif kenne? Waaqayyo kennaa jaalalaa kana. Ilmis maaliif kennaa jaalalaa godhee uf kenne fannoo irratti? Maaliif du'a salphinaa du'e? Jennee gaafa laallu fayyinaaf akkasumas firdiidhaaf. Fayyinaaf firdiidhaaf. Lamaansaa wal maddii deema. Yoo itti amannee fudhanne, yoo itti amannee fudhanne, yoo itti amannee duukaa buune fayyinaaf nuu ta'a. Fayyinaaf nuu ta'a. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti dubbifanne. Yoo garuu dhiiga isaa irra jenne kennaa jaalalaa kana akka waan tarreetti ilaallee bira darbine, yoo tuffanne, yoo akka waan gatii dhabeessaatti ilaalle garuu firdii nutti ta'a. Sagalee Waaqayyootu akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 17-18 irratti akkas jedha. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti,
biyyi lafaa isaan haa fayyituuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyooti waan hin amanneef ammumayyuu itti faradameera. Yoo itti amanne jireenyaaf yoo itti amannuu baanne immoo firdiif. Garuu waaqayyo kaayyoonsaa inni jalqabaa inni kennaa jaalalaa godhee ilma isaa nuu laate jireenyaaf. Jireenya fo'achuun baay'ee barbaachisaadha. Seera keessa deebii keessatti sagaleen waaqayyoo maal jedha? Elaa fuuldura kee karaa kaa'eera. Karaan jireenyaa kunooti karaa eebbaa. Karaan badisaa kunooti karaa abaarsaa. Kan barbaadde fo'achuu dandeessa. Garuu karaa jireenyaa fo'adhu. Kaayyoo waaqayyootu ilmi namaa karaa jireenyaa akka fo'atu barbaada. Karaa eebbaa akka fo'atu barbaada. Kanaaf waaqayyo kennaa jaalalaa kana kan inni nuu kenne itti amannee jireenya akka argannuufi. Yoo fedha keenyaan irra jennee dabarre immoo firdii nuti ta'a. Sababiinsaa dhiigadha. Sababiinsaa kennaa caaluudha. Kennaa lubbuuti, kennaa dhiigaati, kennaa eenyummaati. Eenyuyyuu waan akkasii namaa kennuu hin danda'u. Kanaaf namoonni sagalee kana duukaa bu'aa jirtan kennaan sinii kenname kennaa jireenyaati. Kennaan sinii kenname kennaa fayyinaati. Cubburraa akka fayyinuuf, hidhaa seexanarraa akka fayyinuuf, dhukkubarraa akka fayyinuuf, dhandhi keenya kun dhandha wangeelaaf bitamedha. Dhandha hojii waaqayyoof bitamuun irra jirudha. Erga amannee booddee iddoo waaqayyoo hafuura isaatiin nu keessa buufatu iddoo teessoo waaqayyoo jiraatudha. Kanaaf waaqayyo erga amannee booddee fayyina guutuutiin nu deddeebisa. Lolli hin jiru miti, waraansi hin jiru miti, wal'aansoon hin jiru miti, dhukkubni hin jiru miti. Garuu nurratti aboon qabaatu. Aboon kan keenya ta'a. Kanaaf fayyinaaf ergame. Inni sadaffaaf inni dhumaa kutaa kana keessatti araaraaf. Nama fayyatu araaraaf ergame. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Sagalee waaqayyootu akkana jedha. Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Kunis waaqayyo irra daddarba namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araaraasaa kanammoo adaraa nutti kenne jedha. Karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarsa ture waaqayyo. Karaa kennaa jaalalaa kanaa ofitti araarsa ture waaqayyo. Eenyuun? Namoota. Adii gurraachi hin jiru, dhabaa qabaan hin jiru, jabaa dadhabaan hin jiru, beekaa wallaalaan hin jiru. Ilma namaa kan ta'e kan Addaamirraa dhalate karaa Kiristoos akka waaqayyotti araaramuuf waaqayyo kennaa kana nuu kenneera. Biyya lafaatti araaramtee jirti. Inni darbee sinnarra jirus dhaloonni jaarraa kana hundumaa keessa jiraate hunduu araaramee darbee lakki. Baay'een fincilee darbe, baay'een kennaa jaalalaa kanarra ejjetee tuffateetu darbe. Har'as baay'een tuffachaa jiru. Har'as baay'een akka laayyootti ilaalaa jiru, akka waan gatii hin qabneetti ilaalaa jiru. Waaqayyo garuu warra araara kana fudhatanii simatanii fi araara godha. Ofitti araarsa. Waaqayyotti araaramuun immoo jireenya. Waaqayyotti araaramuun immoo ulfinadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a waaqayyo namoota sagalee kana dhagahaa jirru mana waaqayyoos jiraannee dubbiin araaraa kan nuun galle, mana waaqayyoos jiraannee kaayyoo fi qabiyyeen araaraa kan nuun galle gara araaraatti nu waama. Natti araaramaayedha, walitti araaramaayedha, siniin dhiisa waliif dhiisaayedha. Kadhannaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kadhannaa hundumaarra isa caalu keessatti dubbii araaraatu dubbatama. Akka ani namootaaf cubbuu isaanii dhiisu yaa Waaqayyo atis cubbuu koo naa dhiisi. Araara keessa jaalalatu jira.
araara keessa nagaatu jira, araara keessa boqonnaatu jira. Kanaaf nuu kennaa jaalalaa kana akka ittiin furamnuuf, akka ittiin fayyinuuf, akka ittiin araara argannuuf, namaaf nama walitti araarsuuf, waaqaaf nama walitti araarsuuf dhufee jedha sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu. Warra fagoo jiran koottaa jedhee waamee, warra hansaa ta'an warra Yihuudootaa dura kakuu qaban nuti qomoo Waaqayyooti jedhanis nagaatti labsee, lamaan isaanii keessaa garuu nama haaraa tokko, nama araaraa lamaan wajjinuu jiraachuu danda'u. Yihuudoota wajjinis jiraachuu kan danda'u, Ormoota wajjinis jiraachuu kan danda'u, araara labsuu kan danda'u, sagalee nagaa labsuu kan danda'u, sagalee birmaduu labsuu kan danda'u, sagalee fayyinaa labsuu kan danda'u nama haaraa tokko foonsaatiin uummate, yookiin immoo fannoo irratti foonsaa tumameen, dhiiga isaa dhangala'e, lubbuu isaa dabarfamee laatameen uummate nama haaraa tokko. Namni haaraan kun nama Waaqayyooti. Namni haaraan kun isa biyyi qophaa'aafii jirudha, isa manni qophaa'aafii jirudha. Sittin dhiphatu. Manni Waaqayyo iddoo baay'ee qaba. Gooftaa Yesuus Kiristoos mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira, dhaqeensinii qopheessaa jedhe. Kanaaf namoonni kana dhageenyu gara araara kanaatti adeebinu. Namoonni kana dhageenyu laphee araaraa haa qabaannu. Araaratu jireenya of keessaa qaba. Araaratu nagaa of keessaa qaba. Araaratu jaalala of keessaa qaba. Araaraaf nu erge. Hoolaa araaraa ta'eetu fannoo irratti waraaname, fannoo irratti fannifame, lubbuu isaa laate, hin gorra'ame. Kanaafidha mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:9-10 irratti ati gorra'amteetta dhiiga keetiin saba keessaa, qomoo keessaa, qooqa keessaa namoota bittee mootummaa abbaa keenyaaf akka isaan luboota ta'an gooteetta. Isaan immoo lafa ati qopheessitee fi sana dhaaluuf jiru jedha. Qomoo tokko keessaa miti, qomoo hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa, qooqa hundumaa keessaa, nagada hundumaa keessaa, sanyiin jenne danatti qomoo keessaa, qooqa keessaa, duudhaa adda addaa keessaa, gosa keessaa, nagada adda addaa keessaa namoota dhiiga kanaan olfate araara godhee fi dhiiga kanaan, dhiigni kun dhiiga araaraati. Namni hundumtinuu dhufee walitti araarame, tokko ta'e, luboota mootii ta'e, isa booddee luboonni mootii kun immoo lafa isaaniif qophaa'e wajjin dhaalu. Hoolaan araaraa Yesuus Kiristoos isa jaalala dhumaa ta'ee nuuf kennamedha. Kottaa gara araara kanaa. Haalelooyaa. Kan ala jirtan kottaa, kan mana jirtan walitti araaramaa. Kan amantanii jirtan garuu amantiin keessan sababii araarri gidduu keessanii dhibeef, gidduu keenyaa dhibeef kan raafamaa jiru walitti araaramnu. Araara keessa jaalalli jira. Kan ala jirru, kan dubbiin nuun galle, kan dhugaan nuun galle, kan dhaabannee kaayyoo uumamneef jiraachuun otonuuf jiru, seexanni kaayyoon taaneef, kaayyoo salphinaaf, kaayyoo du'aaf, kaayyoo badiif dhimma nutti ba'aa jiru. Kottaa gara araaraa, erga araaramtanii booddee jireenya boonsaaf isa uumamtaniif jiraachuu dandeessu. Kottaa gara hoolaa araaraa kana, balballi banaadha. Haleluuyaa. Raasii koloma rabadana laba seentar maagiyaandoo sotreve jeensis miti wilvaana masoodiyaamos. Galanni siif haa ta'u. Araarri kun laphee namaa keessaa buufatu. Araarri kun jireenya namaa keessaa buufatu. Sagaleen kun iddoo ga'etti araara haa hojjetu. Sagaleen kun iddoo ga'etti jaalala haa hojjetu. Sagaleen kun iddoo ga'etti jijjiirama haa fidu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haleluuyaa. Peedaantuu zaayirveengaama jooniyaa. Lapheen cabuu dide haa cabu. Jireenyi jijjiiramuu dide haa jijjiiramu. Nagaan dhibe haa deebi'u. Raafamni maqaa Yesuusin iddoo haa gadhiisu. Araara keessa nagaatu jira, araara keessa boqonnaatu jira. Araarri immoo fannoo irratti ilma Waaqayyo jiraataa siin hojjetameera. Ati hoolaa araaraa taatee gorra'amteetta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma sagaleen kun iddoo ga'etti, gurra seene keessatti, laphee seene keessatti, jireenya argate keessatti araara haa hojjetu. Ija araaraa haa dhangalaasu. Biqiltuu araaraa haa biqishu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosii waan kana gootuuf galatoomee eebbifamii. Ulfinni isaa siif haa ta'u, afaa bara keenyaatti darbi. Sagalee kana maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa irratti nambisiin Gooftaa. Jireenya namaa bira geessisi hin gootaa. Galanni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagaleen kun iddoo ga'etti sagalee fayyinaa siniif haa ta'u.
walii wajjiniin immoo sagalee waaqayyoo akka labsinu, walii wajjin akka hojjennu, walii wajjiniin sagalee araaraa kana dhalootaan akka geenyu wal bukkee dhaabachuu dandeenya. Addana kanarraa buufata yookiin adiraashaa fi bilbila argattaniin wal argachuu dandeenya. Waaqayyo nagaa isaatiin araara isaatiin baasee sinaa gashu. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan tokkicha Waaqaatiin ameen.